Hordoftoota koo nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya har'a waa bareedaa tokko isin agarsiisa. Galumaatti hundi keessan eelin ta'a. Nama meeqatu waan kana beekaa, nama meeqatu mana yeroo boqonnaa keessanii hojjettanii mana keessan bareeffattu, nama meeqatu immoo beekaa, nama meeqatu hin beekne kottaa laalamee jechuudha waan kushiina arabaa keessatti siifanii hojjettu jechuudha. Yookiin burtee Lakin karo maqaa baay'een qaba waan ta'eef dhiifama. Akkuma argaa jirtanii kun mana kushiina arabaa keessatti waan tokko hanga yeroo dargaggeessa gandaatti gumnu yookiin immoo jara janaatti aga gumnu waan babbareedaa hojjennee mana keenya bareeffachuu hin dandeenya. Ijoolleen beektanis beekuu dandeessan, ijoolleen hin beeknes beekuu dandeechan. Dhugaa dubbachuuf diizaayinii kana hedduu isa kan jaaladha. Maaliif tiktok irraa argee akkasuma qabaadha diizaayinii bareedu tana jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii kunooti diizaayinii babbareeda kanaan hojjechaa jira. Akkuma beekamu kirriin irraa dhume kirriin biyyarraa dhufe narraa dhume malee hedduun jaaladha. Kirriin biyyarraa dhufe xiqqishuudha na jalaa dhumte. Akkasuma immoo akkuma argaa jirtanii kirrii kanallee baay'ee bareeda. Fakkeenya soofota adda addaatiif soofaadhaaf amma kuni baay'ee hedduu akka bareedudha. Inni diimaa sun immoo daabboodhaaf hin ta'a yookiin tantirii jechuudha. Inni bareedadha. Kun immoo soofaadhaaf jechuudha. Yeroon galeen itti dha'ee itti gochisiifadha jechuudha gasaa'e. Ammaaf diizaayinumaan qaqqabadhe jechuudha. Akkuma diizaayiniin alaa hin banneef kan qaqqabadhee fi kuulan qabu nan hojjedhe. Kun silaa mool irratti dhaamuu hin qabu ture. Kuulli na jalaa dhume jennaan magariisa kanarratti dha'ee boora kanarratti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf diizaayinumaan kanneentu garaana nyaateen qabadhe. Amma qabadhe waan hin raafannee fi akkasuma ijoolleen mana madaamii keessa jirtan hunda keessaniyyuu waan kana hojjetadha. Isinii bareecha. Dhugaa rabbi mana keessan hedduu isinii bareecha. Dubartiin gaafuma manni ishee bareedee jistiraa garaagaraa yoo qabaatte bareeda. Guddiidha bitamuudha fi hedduu bareedadha. Bituu fi haga bittu harki keetu waan baay'ee hojjeta gaafaatu hojjettee jechuudha. Siigalee kanaaf waanuma harka keenya keessa jiru binna akkuma argaa jirtan kunillee kan tiriitiif illee hin ta'a. Ani garuu amma kana tirii afannaa jira jechuudha. Kanallee diizaayinii kanallee tirii afannaa kuuli waan dhumeefan dhaabe yeroon galatti itti guddisee yeroon galatti isinii waraabatti guddisee jechuudha. Asumaan immoo cidhaafis hin ta'a waan ta'eef innaa akkas isiniin jedha. Biyyatti illee hojjisiisatan jira jechuudha. Maaliif dhaqqabee hunda dha'uu hin danda'u waan ta'eef akkasii isiniin jedha. Innaa kanaaf ijoolleen qarshiidhaan hojjisiifachuu irra dhugaa dubbachuuf harka keenya jechuudha. Duwwaan kuula qabaadhee hedduu waan baay'een dhaa jechuudha. Kuula hin qabne jechuudha. Kuulli immoo kan Itoophiyaatii fi kan asii kun garagara. Kan asii kun yoo as gaalibsiidhaaf ta'e malee hin bareedu jechuudha. Hin bareedu. Dhaheen jira jechuudha. Gaalibsiisaa sidiif waraaba viidiyoo isaa jechuudha. Gaalibsiin inni garuu innuyyuu kuulli naalaa dhume dhaabe jechuudha. Isallee biyyattantti xumura jenna. Garuu gaalibsiif hedduu bareedadha kuulli isaa. Kan askeechaa kuulli guddiidha malee gaalibsiidhaaf hedduu takka bareedadha. Yabbuudhaa xixiqqisii jedha. Garuu daantaliiwwan akka soofaa, akka quumii, masoobii biddeenaa, masoobii daabboo, tiriiwwan wantoota akkanaa kunneen hashinii minamana kan hin bareedu. Wanti akka hin bareedu. Tanan taa'aa jira jechuudha. Inni isinitti agarsiisee sallee jechuudha. Yeroo boqonnaa baqaan gubu jedhee faa kuula anata meeqa faa walirratti dha'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka maaliif yeroo makkiyyaa akkan gubanne hin barbaada. Yeroo baay'ee gubachuu hin barbaadu. Maaliif yeroo ta'e nama hedduutti fayyadamna. Waan garaagaraa immoo waan beeknutti fayyadamna jechuudha. Isa kanallee immoo diizaayinii biraatiin argee diizaayinii biraatiin qabachuufanii jalqabee tan dhaabee jechuudha. Amma diizaayinii sanis gaafanne immoo jalqabee xiqqeen geessinitti agarsiisa. Sidiif waraaba jechuudha. Kunis immoo kuula anataa biraati. Anataa garaagaraati isas diizaayinii biraatiin qabachuu barbaade. Kuula beektanii kuula irra ciraan baay'ee nama rakkisa kuulli. Kuulli asii immoo hin jira kuula asii baay'ee jira. Anita baay'een qaba kan asii garuu anatni hunduu garaagaraa hin dabalu. Yoo hin naayyuu jette kiroo shumtuyyuu adda asii fuudhu dhugaa dubbachuuf baay'ee furdaadha. Baay'ee furdaadha. Gaalibsiitti hedduu takka bareedadha. Garuu wannaadhaaf hin bareedu. Kan akka ammas hin jedhee kanneen hin bareedu. Akka biyya keenya kanatti irra bareeda qaqal'aa biyya keenya kun baay'ee dasnama jedha. Yoo fuutullee dafee sii fuudhama jechuudha. Garuu immoo kan asii kun dafeellee sii fuudhama. Sanuu kirooshii jabaadhaan sii fuudhama jechuudha. Akkuma argaa jirtan hedduu takka bareeda. Dhugaa rabbi diizaayinii kana dhaadhaa soofaadhaaf.
akkasuma tiriidhaaf illee soofaadhaaf illee hedduu takka bareedu jechuudha. Ani diizaayinii kana isarratti argee tuktukii irratti argeen kooppii godhadhee oggasuma qabadhee dhaye jechuudha. Amma diizaayinii babbareeda yoo argeen kooppiin godhadha. Yoo immoo viidiyoo argine buufadha. Yoo immoo viidiyoo hin taane kooppii godhadheetiin waasan hojjechuu yaala jechuudha. Maaliif harkuma keenya keessa jira ijoollee. Waan hunduu harka keenya keessa jira. Gaafa yaaltan hedduu takka akka inni bareedu dhugaa dubbachuuf hedduu bareeda diizaayinii bareedudha jechuudha. Kuula biyya keenyatti. Amma kunis kan daabbootti antirii jechuudha yookiin kan daabboo yookiin antirii ittiin beektanii osoo hin jiru kuulli na jalaa dhaabate. Kuulli na jalaa dhaabate diizaayiniin kun jechuudha. Kuulli amma sitti agarsiise sunniin hundi isaatu anata garagaraati garuu wal fakkaachuu heda malee garagara hundi isaatu jechuudha. Tokko miti amma kan shinii dhaasu jiru sunii fi kunu garaagarummaa qaba jechuudha. Wal fakkaatu. Gaaf garuu wal fakkaata gaafa zee viidiyoo irratti waraabu garuu wal fakkaatu garagara jechuudha. Diizaayinii tokkoon bareeda. Wanni hunduu anamma diizaayinii lamaan dhawurraa diizaayinii tokkoon sun natti tola akkasitti diizaayinii tokko hedduu bareedadha. Wanna hundumaa amma kunii fi kan amma suni wal fakkaatu garagara jechuudha. Kun hirdiidha. Akka malee hirdiidha kun jechuudha. Kun immoo xiqqooshi gara diimatti harkifatu. Diimallee miti diimatti harkifachuuf jechuudha. Kun burtukaanitti harkifachuuf. Kun burtukaanuma kan amma isinitti agarsiisaa. Kun kuulli Saawudiyaadha. Kun kuulli kan asiita Saawudiiti jechuudha. Furdaadha. Amma kana dhugaa dubbachuuf kan wannaati kanan dhaa jiru kuni kan shiniiti. Diizaayinii kana immoo YouTube irraa argadhe jechuudha. YouTube irraa argadheen qabadhe jechuudha isallee. Kanaaf itti fayyadamaa isinillee warri beektanii yoo kuula ijoolleen asitti iyyuu kuulli hin jira. Garuu kan akka ijoolleen Dubaay fa'aa barreesse sirriitti jira kuulli. Itoophiyaa sirriitti jira Dubaay. Doo akkasitti saffaa ta'e nan bichisiifadha. Saawudii kana keessatti nagarree yoo kuula isaanii malee kuulli keenya haphiin kun hin jiru jechuudha. Keenya immoo haphiidha baay'ee bareedadha. Yoo isin hin jedhu haphii kanatti irras bareeda. Yabbuun kun egaa libsii yoo ta'e malee hin bareedu jechuudha. Amma kun yabbuudha. Akka xixiqqoo jedhee agartanii waan akka shiniitu akka waan nama meeqa shinii akka dhadhabu xixiqqoo harkaa jedhe jechuudha. Baqa hin bareedu walumaa galatti jechuudha. Yaggaan libsiisan isiniif waraaban mana biraan jiruufan malee kilaasee jira. Diizaayinii isaa isiniif waraabaa. Diizaayinii sallee yaggaan libsiidhaaf hedduu takka bareedu ijoolleen yaggaan libsii dha'uu beektanii akkasuma daantelii dha'uu beektan itti fayyadamaa. Dubartiin harka bareeddi. Ani dhugaa dubbachuuf waan baay'een barachuuf hawwii guddaan qaba. Garuu nan baradha jennaan waasa halkan takkatti irra bulee nan baradha. Nan baradha jennaan halkan san hirriiba kiyya dhabeen baradha jechuudha. Waan tokko nan godha jennaan hirriiba kiyya dhabee waasan hojii san dhiisatan waasan barachuuf deema jechuudha. Hawwiin qaba waan tokko barachuuf. Amma kaawwannaa san barachuuf hawwii guddaan qaba garuu hin beeku. Kan shiniidhaaf hojjetan shinii jala afatan san hin beeku. Garuu siistariin koo hin beekti. Ishiidhaan yoo hungalee na barsiisedhaan. Kanallee dantalii kanallee ishee irratti hin baradhee jechuudha. Ishee irratti barannee nuti hundi keenya jechuudha. Inni akkasi hordoftoota kiyyaa nagaa fayyaa ta'aa yoommoo isinitti tole viidiyoon kun laayik sheerii gochuun dagatinaa aggaa libsii nutti agarsiisu warri jettan koomentiitti nu barreessaa isinitti agarsiisa viidiyoo isinii waraabe hedduu bareeda.